Barmoonni keenya har'aa ammas hiikaa jechoota afaan Oromoo kan yeroo dabre irratti dhaabnedha. So kan barannu hiikaa jechoota afaan Oromoodha. Isa kana. Kanaan durallee hiikaa jechoota afaan Oromoodha barannee sadarkaa kanaan geenyeetiin turre. Barmoota hedduu kanaan dura eegalee waggaa dheeraadhaaf kan addaan kutee amma itti deebi'aatiin jira. Sadarkaa qubeedhanii hedduu barsiiseetiin bira dabre. Amma namoonni sadarkaa qubeedhanii barachuudha barbaadan sadarkaa qubeedhanii akkaataa itti barachuu barbaadanii fi sadarkaa ittiin barachuu barbaadan jalatti naaf beeksistanii amma hiikaa jechoota kan irratti dhaabne kanatti jechuudha. Afaan Oromooti yookaan immoo Oromoo laanguweejiidha jira. Hiikaa jechoota afaan Oromooti kun yookiin hiikaa jechoota afaan Oromooti. Gamardii jechuun cinaa lafaa takkaa ho'ammootiyyuu walakkaa uumama lafaa lafti fira naannootti walakkaa lafaa. Walakkaa lafaati. Gambaallee kun asitti dheeraadha. Kun asii kunii fi asitti kunii fi qubeen kunniin lamaan jechuu dheeraadha. Kunii fi kunii dheeraadha. Qubee dheeraa jechuudha. Akkasitti qabadhaadha. Keessa dheeraa. Kanallee ganamaan isin barsiisaa deema. Gambaallee jechuun waan gogaa irraa hojjetamu. Takka ho'amootii fakkeenyaaf kal'oo loonii irraa wanta dalagamu, kal'oo re'ee irraa, kal'oo hoolaa irraa wanta dalagamu maal jedhanii gambaallee jedhanii jechuudha. Wanta gogaa beeyladaa irraa dalagamu jechuudha. Walumaa qabattoon fa'aa isarraa dalagama, kopheen fa'aa isarraa dalagama waan akkasiitiin gambaallee jedhanii jechuudha. Kan biraa mootii jechuudha. Gamboole jechuun akaakuu mukaa. Gamboole jedhanii naannoo keenyatti kan jiru gamboole muka dheeraa isaatti dheeraadha. Damee baay'ee illee hin qabu gamboole jedhanii jechuudha. Isaan gosa mukaati akaakuu mukaa. Akaakuu ammoo gosa mukaa jennaani. Akaakuu mukaa. Akaakuu gosa mukaa. Gosa mukaati. Gosa mukaati. Gosa mukaa takka akaakuu mukaatiin maal jedhanii jechuudha. Gamboolee jedhanii jechuudha. Gamboolee yookaan gamboolee illee hin jedhanii jechuudha. Kan itti guutanii jechuudha. Gameelcha jechuun maal jechuudha? Afaan Oromootiin waan maal dhaqaan isaa kana. Gameelcha jechuun nama hamatu yookaan nama hamatu akkasuma nama cinaa namaa taa'ee riqoo jedhanii cinaa namaa taa'anii nama tokko irraa haasa'u riqoo cinaa namaa taa'anii nama tokko irraa haasa'u riqoo jedhanii nama riquudha. Isa kana maal jedhanii jechuudha nama riquu kana maal jedhanii jechuudha afaan Oromootiin gameelcha jedhanii jechuudha. Inni kan biraa gammoojjii jechuun lafa ho'aa takka ho'amootiyyuu lafa boneen baay'atu, lafa aduu baay'atu jechuudha. Lafa aduu baay'atu. Lafa aduu baay'atuuf gammoojjii jedhanii jechuudha. Okay, inni kan biraa gamna qaruutee yookaan immoo haxxee illee hin jedhani. Haxxee illee hin jedhama. Haxxee gamnas ni jedhama jechuudha. Gamnaan haxxee jedhanii jechuudha. Inni kan biraa gamteessuu jechuun walitti qabuu, walitti guuruu, walitti funaanuu. Gamteessuu jechuun walitti funaanuu. Walitti qabuu, walitti funaanuu, gamteessuu, walitti cimsuu jechuudha. Gamuu jechuun loluu yookaan dallanuu gamuu
loluu, dallanuu, dallanullee hin jedhama. Gamuun inni tokkoffaani isa kana. Gamuun inni lammaffaani humna dhabuu, looyinoomuu, humna dhabuu takkaafuu looyinoomuu, looyina tahuu, gamu wahitti gamu namni kun wahitti gamu, looyina waan akkasii jedhama jechuudha akka naannoo keenyatti. So hiikkaan jechoota afaan oromoodhaa har'aa kanarratti dhaabbata. Hiikkaa jechoota biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nu jiraadha. Chaanaalii kana subscribe godhaa, share godhaa, namoota hedduu bira haa gahu. Okay? Gama biraatti namoota iyyuu barnoota afaan oromoo isa qoreedhanii namni barachuu barbaadu yoo jiraate keessaan koomentii irratti naa barreessaatii wanni itti deemnaa jechuudha. Nagaan naa jiraadha.